Afaan kam asaat? Afaan kam bait? Afaan kam sitti mabbo? Buda mo jinni na sa tabay ke saya atu nu ke sabai. Wuci waka ye tidar so wuci waka. Jirenya nama ke sabai. Pada mari panggil setara mari napa ka borum. Wallahi kau kami kebucat tidak ada wala sifte bar. Nari. Wuci kami kebucat tidak ada. Amari panggil setara cara napa ka bulle. Tahu mi fasen kana. Inapa mi tibar wani sab ini nu sittini mu kana ini nu sittini. Ini nu sittini mu wana narge kana ini nu sittini. Isi ni sawali na so tu ani saw isi nu sadi walin tumurana ti batin fesa. Bare gafa na so kana isa ko mata nyiru na berci sai sane na dage fataru gasti ke sa da kairu na sai mare wannan sami tibar. Ishe ne sajirti. Mali fedde sinjirtu. Woi. Okay. लगेगा वाई मेरे लगेगा Ya Rabbi kemuti qabata ana bira sagale mulfutay dubachuu dandeessanii bar ana malee namni sidan don jiru war doctor assalamu alaikum eid mubarak hundi geessan aljire wacha wa alaikum assalam wa alaikum ma jechuudha maal jechuudha nama sittaasoo waydamne bar namunan qannaa saratinan qannaa bar me wallahi jed arrakat ibarakana wallahi billah keessan jira mo alan jira ofin argu keessan jira garuu darbatame taa ala jir nan nagaa sagaleen kon nagaa ma anif qollatan osoo man ilaaluu dhabamne okay baay'ee nagam amman jirra amma deebine aye ani kanin jedhu ani ol seenee jennaan tokkummaan ni jedhan kun maaliif mataa qabate mataa tokko bitti ka'e wallahi nun beeku macha mo ade bagara gandufte mo bi adi mo biiftu jallatte mo kam gansa ho jallatte rakko ngabu jechuun o kuba war qabnute jireenya nama keessa bay jedhin baasi jireenya nama keessa wallahi jireenya nama didde wara barkaba wallahi wabillahi jireenya nama didde kakadde sitti man ay tokkumma isheen jireenya nama andi duweni jaar tokkumma doktora didde bar wallahi billahi didde kan enyu didde natte buutu na kennishi wara barkaba jireenya didde kan enyu didde monitor ke ne na mi ti gode kennif guutu kennif jireenya nama didde wara barkaba ya atma jireenya nama didde se afur session irre debite dubbat garu kan enyu didde des gaafachaan jira deebisan jirtu akkuma jireenya qorata bisitaate intala waggaame ka guutuutti dadhabde abbaa jireenya godina taajite gatatu ha so bara keessa jechuudha jireenyi ke adii gammachuu fabaasa in kakatin ishi wallahi inje ini jireenya ke ati waan akka kadhe sanatti ngaabu maal jettare waan akka kadhe sanatti ngaabu maal jettare wae nu di gabeti jinni si hadi anu surprising ta'e eegal live isa kaleessa dheen gadda siin jedhe son taane amma eegal live irraa live sarraa yeroo baanu sana surprising taane innis anis kan okay kan qollatan didde dhugu bara ati wakka ani se eegasisa na siin jedhaan jiru biiftuun bar isa eegasisa namiti nan siin jedhaan runnadha kan addaati wallahi je kanadhaa keessa ammoo eegala ibisaa seeneeti gastii seentee baate as sana as waan sana as argen sitti dubbataa jira sana dura waanan qalbiin hin beenne gaayaa ijaan miti waanan qalbiin hin beenne har'a ijaanan arge aman itti yaade wallahi billahi bay jireenya namaa wallahi kun dagara bar inka katinaan jetti miti kakadhe sitti mammalle bay way fansi jedhe bay jireenya namaa keessa meka kadduwati mi anas kakachisan doktor wani bar waggaame tokkumma sagalee konna geessa
bar gaafa siin dubbadhu kana macca kunoo qorataan na bira ciisaa jira bar kunoo na bireera qaamaan na bira jira kunoo gasti keessa jira qaamaan kunoo na bira ciisaa qorataan as keessa maa bu'e asi qaamaan na bireera kunoo maajolleen hin beeku bar biifturis hin beetti na bira kunoo as na bira kunoo waa hin ciisaa bar agarsiisin ijoollee sinjala inkiri dhoga siin geedden ciisu bar wal bira akka jirtan argaadhuman jira garuu doktora irraa akkan qaamaan na bireera beektamu beetu qoy maccaan beektamu beetu akka qaamaan na bireera arge sila yeroo wal bira teessanii dubbataa turtan argee jala seenee ba'ee garuu doktora namatu dhufee jireenya ishee diiga malee doktora jireenya namaa hin diigu. Macca dhugaa rabbi sirna gaa kan kun nageessu na fakkaata garuu akka qorataan na bira qaamaan jiru beekta miti hin jedhu qotu qorata ni hin beeku yeroo tokko tira dukkattu yeroo achi haasa'u muutii godhata muutiin godhatin ka koy yeroo isaan muutii godhatan kana doktor assalaamu alaikum yaa doktora ko Waalaikum salam macca jirta ilaali kunoo akkan itti jiru mataa hidhate jira asgotaa keetti fayyaadha asgattu qollata assalaamu alaikum iid mubaarak kunooti Tosi arda miti? No, dubbisan jira. Kalau qorata jedhe. Qorata maani bo? Ate lamu man kana jenne man kana jetta shi qorata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nagada fayyake Eid Mubarak sita kam nagage ti macha. Naga wallahi badde bar torbe yoti kade torbe to ko hamu bunti kuran sanargne amma sabra nisi macawun godo bifta mudannon mudachun suni koy ka wira ke sabai mudannon mudachun mudate suni maliyo to soba moduga ai wa me ramba me bar mudannon mudate la disi asirat ndubati wanaka Kesana somna haye kesana sa yura kon kabu yura to yura asofta muutille godhatne asofta muutille godhatne samu kesana sa wan sratta samu asa doktori tidari nama digde yokamu jirenya nama digde jede dubbata jira mal jirenya nama sakamin digde echun qorata ati yon dubbannelle kumman na hade bisala dallan ifa la duden dani bette ifa la duden dan kuno la dage samiti ifa yu la duden dan juro de kai wallahi billahi ana ini mu ti ko nufi dage fada dage fad ini mi ti ko ne fi macha dage samiti Asi sirba jambo jote tini karati nargan udamne akala ibi ko naman ordo ko wante bi inimbe kan imbeku namni sun naman ordo ko wante bi sirba jambo jote diva mana godi jerusan shama kamsimne afire jira karati nargan Takuma argen tu ever video amagadi sani jirani kama wai shama sana malari nu fever hero wesan merra dufe ya kuno tuna sobe sergite shama kamsimne wallahi billahi nu diva mana gore da Abbano beka kasimiti garu akasin tare ko baka bad abbano beka sabawati shani de kundinu atim kunini wallahi shemiti wallahi wa billahi shemiti odo dubarti taate dhaggeeffadhu odo dubarti taate jaarsa koon irraa fudhachuuf hin jedha kalma hunda maalumatu anatti si gubee waran mucamesina wagga nama wagga meeqa waliin dhameetu dhaggeeffadhu edeme agabbaa nyaadha akkuma utusite induuteetti gara ji'a kana guutuu torbaan lama oli kan waan kana jedhamni marko jedhini jalan deemin bakka jechuudha yeroo tuma wanti ta'e yeroo torba yeroo torba adama ba nama onneeti wal keessa jiru beektu garuu zimmetterma keessaa bay yoo yette garuu xiqqoon jabaata akkamitti keessaa baa namni tokko nama onnee keessa jiru dhaggeeffadhu
Macha ragai. Nama onneen keessa jiru sila wajjin taphannee laayivii waliin seenne kan isaa waliin taphataa turre. Amma waan amma moo'ee qabu fudhate jechuun bakka kinini Himbau. Imbain dui mana imbain? Himbau. Dua harga mama himbau. Unless only nan dua. Sulinan dua. Kabri kesatan ni wal funani hati. La ijoollee tawaayi dhaggeeffadhaa. Okay, sin callisaa hin bayini si keessaa rakkoon hin qabu. Ijoollee namni jaalallee qabdan keessattuu waan kana dhaggeeffadhaa. Tokkummaa mooditara guutuun akka inni arabsan jira bukkee irraa kaasaan. Miyuutii godhi. Warra jaalallee qabdan dhufanii guutuun maatii koo kana raasaa. Bilookuu hin danda'amu. Dhaggeeffadhaa warra jaalallee qabuu fi waan dhugaa tokko dhisiitti. Tarii namni qorataa laadha as keessatti tarii gaafa hin jedhu isin beekaa ofiin. Namni hunda baasee isin ittiin himu waan ta'eef. Dhagaa. Himi rakkoo hin jiru him. Tarii namni kana dura jaalallee qaba. Jaalallee sana immoo gaafa miidiyaa irratti si waliin dubbatu. Dhaggeeffadhu. Qoyka. Ati hin beektaa. Tarii namni kana dura jaalallee qaba. Gaafa miidiyaa keessa irratti waliin